Keenya televiziyoona ONN guyyaa har'aa dhimma gumii abbootiin gadaa komee dhiyeessan irratti hundaa'uudhaan yeroo ammaa kana istuudiyoo ONN keessatti keessummaa qabadheen dhiyaadhee jira. Keessummaan koos kan argaman as istuudiyoo ONN keessatti turtiin keessan hanga xumura qophii kootti nafaan akka turtan afeerraa kooti nu waliin tura. Tolee baga nagaan gara istuudiyoo televiziyoona ONN itti nagaan dhuftan. Baga nagaan na eegdan sinis. Ayyee maqaa keessanii fi akkasumas gahee hojii keessanii daawwattoota keenya waliin ol baraa. Tole maqaan koo Garramoo Hulluuqaan jedhama, hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati. Ayyee Dr. Garramuu yeroo ammaa kana dhimma komiin abbootii gadaa kaasan irratti gaaffiif deebii waliin qabna. Mee gara kallattumaan gara gaaffii kootti hoggaan darbu. Yeroo jalqabumarraa kaasee gumii abbootii gadaa kan hundeessee eenyudha? Galatooma jalqaba sagantaa kanarratti naaf yeroo keessaniif isin galateeffachuun barbaada. Lammaffaa irratti uummanni sagantaa kana uummanni Oromoo hordofu akka beeku kan hin barbaadu. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa dhimma gadaa irratti miidiyaa irratti ibsuu fi gadaa kana afuuruu irratti xiyyeeffannoo kennatee kan hin hojjenne ta'uusaa uummanni akka beekuun barbaada. Otoo sana goona ta'e miidiyaalee waamneeti ibsa kennina turre. Kun immoo walirratti ololuu fi gadaa kan miidhuu fi uummata Oromoo kan salphisu waan ta'eef miidiyaa kamittuu baanee dhimma kana kennuu irraa of qusannee turre. Garuu akkuma miidiyaan keessan komiitu isinirra jira waan jettaniin waamtaniif komii kan immoo uummata fuulduratti iyyaannee yaadicha ibsuun dirqama waan ta'eef miidiyaatti iyyaanne malee nuyi akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti sirna gadaa yoo rakkoo qabaatellee ofii keenya Oromoon taa'eeti hiikkata jennee amannaa, siyaasa miti waan ta'eef miidiyaa irratti baanee olollaa jennee yaada hin qabnu. Kana uummanni akka hubatu barbaada. Isaa achitti garuu gumii kana eenyutu hundeesse kan jedhu qaama adda addaatu keessatti hirmaate. Odeeffannoo kan qabattan yeroo sana achi hin turre. Mee achirratti mee Dooktar gumii kana kan hundeesse keessatti akka gama abbootii gadaatiin ka'aa jiru irratti isarratti hundaa'utiin nuun gaaffii ani isiniif dhiyeessu gumii abbootii gadaa kana kan hundeesse waajjira aadaa fi turizimii Oromooti immoo abbootii gadaati kan jettu. Hunduu keessaa qaba. Gareen tokko natu hundeesse, namni dhuunfaanuu natu hundeesse kan jedhu jira. Garuu hunduu keessaa qaba. Gahee mataasaa bahee jechuudha. Abbootiin gadaa keessaa qabu. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa keessaa qaba. Beektonni hayyoonni Oromoo adda addaa konsarnidii ta'an keessaa qabu. Kanaafuu qaamni irratti biraandii godhatee anatu hundeesse jedhee kileemii gochuu danda'u hin jiru jechuudha. Kaan 5 taaneeti Adaamaatti jalqabne kan jedhu jira. Kaan immoo amma kanaa taaneeti Bishooftutti jalqabne kan jedhu jira. Kanaafuu akka nan ilaalutti qaamni hundumtuu keessatti hirmaateeti barbaachisummaa isaa itti amaneeti hundaa'e gumiin abbootii gadaa jechuudha. Tole erga akkas ta'e gumiin abbootii gadaa kana aangoorraa kaasuu kan danda'u eenyudha? Aangoorraa hin kaane. Aangoorraa kaasuu kan jedhu yoo sirna gadaati ta'e sirnichuu sirna qaba. Waa'ee gadaa suufna taanaan aangoorraa kaasuu aangootti deebisuu kan jedhu yaadumti akkasiyyuu sirna gadaa keessa hin galu. Waggoota 60 hedduu fuuldura uummanni Oromoo gadaa gaafa halaqee lafa kaa'u akkamitti namni aangootti baha, akkamitti aangootti bu'a sirna sirriitti diriirsee qaba jechuudha. Kanaaf qaamni biraan aangootti baasuu, aangootti buusuu danda'u waa'ee gadaa haasofna taanaan hin jiru jechuudha lafa kanarra. Tole gaaffii konni lammataa
yeroo ammaa kana gumii abbootii gadaa kana akka diigamuudhaa fi waajjirri aadaa fi tuurizimii ajajatti dabarsee jira jedhaniiti kan abbootiin gadaa komachaa jiranii. Mee biiroon keessan dhuguma ajaja akka gumii abbootii gadaa kun diigamuu fi ajajatti dabarsee jira? Dabarsee hin jiru. Agaheera miidiyaan kun miidiyaa arfaffaadha deebii kennuuf kanaaf. Wanti akka Oromoottis na gaddisiisu kanadha. Akka carraa ta'e hoogganaa ta'uu kootiin alatti jechuudha. Tokkoffaa biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa diiguus hin danda'u. Diiguufis kaayyoos hin qabu. Nan diigatu jedhes hin danda'u. Minilik yaaleera hin dandeenye. Haayila Sillaasee yaaleera hin dandeenye. Dargii yaaleera hin dandeenye. Mallas yaaleera hin dandeenye. Gadaan kuni namni tokko akkamitti akka inni hubatu naan galu malee waanuma kuboota wayii walitti qabame wayii fakkeesseeti garramoon yookaan biiroon aadaa fi tuurizimii yookaan namni biraan har'uma ka'ee diiguu danda'a jedhee yaadeeti gadaa diigee biiroon aadaa fi tuurizimii jedhee yoo yaada ta'e waa'ee gadaa hubannoo isaa sirriitti gadi fageenyaan hin qabnu jechuudha. Kanaaf akka ergamaattis akka kaayyoottis biiroon keenya diiguufis maandeetis hin qabu otuu nan diiga jedhes hin danda'u kaayyoo diiguus hin qabu. Kun gonkuma wanta waliin qabannedha jechuudha. Akkam reegaa wanti kun akka abbootiin gadaa komee kana dhiyeeffachaa jiranitti waajjirri aadaa fi tuurizimii akka gumii abbootii gadaa diigaa jiruttidha kan komee himatan. Isin immoo gama keessaniitiin aadaa fi tuurizimiin waajjirri aadaa fi tuurizimii mirga gumii kana diigullee hin qabu jettanii akkasumas immoo bal'istanii humni aadaa kana cabsuu barbaadillee hin dandeenya jettanii jirtu. Kun waan guddoo dhugaadha. Egaa mee waan kana isin mee sirriitti adda baastaati uummataati? Siniin ibsa uummataaf nan ibsa. Baay'ee gaariidha. Tokkoffaa waa'ee gadaa fi waa'ee gumii abbootii gadaa kan adda baasnee ilaaluun nurra jiraata. Gadaa keessatti gumiitu jira malee gumii abbootii gadaa kan jedhu hin jiru. Gumii gaayyoo qabna Booranatti. Gara kibba Oromiyaatti gumii jedhu. Tuulamaa fi Maccatti yoo dhufne immoo caffee jedhu. Kana qabna malee gumii tokkummaa abbootii gadaa kan jedhu bara 2006 modifikii dhaabbatedha. Sirriitti jala murree kan baruu qabnu jechuudha. Jaarraa 16ffaatti fakkeenyaaf odaa roobaa madda walaabuutti gaafa tumamu caffee adda addaarraa waggaa 8tti takkaa dhaqanii tuma sana aggeeffatanii waan qe'ee isaaniif caffee isaaniif ta'ummoo galaniiti han mataa isaanii tumataniiti highly decentralized democraticidha gadaan kan jedhamu iyyuu kanadha malee nam tokko gadaa keessatti namni tokko yerootti Oromiyaa bulcheeru tokko iyyuu hin jiru. Akkas taanaan kiingiidha jechuudha. Mootiidha, sirna mootiiti. Gama biraatiin immoo gadaan jaarraa 20ffaa jalqaba otuu Minilikiyyuu weerara kana fiixaan hin baasin kan inni kufuu jalqabe keessaa tokko iddoo adda addaatti keessooma Oromoo keessaa namoonni baallii dabarsinee hin kenninu jechuutiin lolarra waan tureef Oromoon lafa isaa deeffachuuf waggaa dheeraaf lolarra waan tureef abbaa duulaa sirna jedhu waan uummateef gadaan warra abbaa duulaa turanii immoo lola kana iddoo injifatanii booda humnaan gadaa cabsuu waan jalqabaniif keessoon Oromoo cabee Minilikillee duubaan akka nu cabsu kan taasise keessaa tokko kanadha jechuudha. Both external and internal factor jennee kan ilaallu jechuudha. So amma gumii abbootii gadaa jedhamee 2006tti hundeeffame kun hin barbaachisaa kan jedhu gaaffii hin qabu. Hin barbaachisa. Hin barbaachisa. Hojii gurguddaas hojjeteera. Garuu immoo sirna gadaarraa xiqqooshee jallachuun irra hin jiraatu jechuudha. Amma kan argine isatu as gahee sirna gadaarraa jallate jechuudha. Maaliin baallii yerootii walitti kennuu dhiisuu keessumaati Macca, Tuulama, Siikoo Mandoo, Ittuu Humbannaa rakkoo gurguddaa keessa kan jiru duraanis xiyyeeffannoon gadaan iddootti gadaan diigameera hin jedhamu du'eera hin jedhamu ciiste jedhu warri Boorana gadaan iddootti garmalee miidhame keessaa as waan ta'eef gadaan otuu sirriitti iddootti hin deebi'iin gara gumiitti dhufame waan ta'eef baallii walitti kennuu yeroo isaa eeggatee kennuu rakkoo guddaatu ture. Wal qooduu, wal ijaaruu rakkoo siyaasi Oromoo keessa jiru olitti iddoon amma ni maqaa dhahe kun daataa qabatamaa of harkaa qabnudha. Sanaa olitti rakkoo keessa of galchanii jechuudha. Kanaaf gumii kun maaltu ta'e? Fakkeenyaaf yuuba bayyanaan yuuba dhabaayitoo abbaa gadaa miti. Kana natu jedhe miti. Sirna gadaa Oromootu akkas jedhu. Namni baallii kenne gaggeessuu hin danda'u. Kana har'a uumna miti.
Har'a hayyoonni wal geenyee uumuu hin dandeenyu. Waggoota kumaatamaan dura kan kaa'edha. Gadaan jechuudha. Baallii kennaniiru tuulama irratti. So isaan maal ta'u automaatikaalii gorsaa ta'u. Kana abbootiin gadaa iddoo kan jiran namni baallii kenne akkamiin nu hoogganaa kan jedhu komii adda addaa yoo biiroon kallattiitiin keessa seenuu baates iyyanni isaanii komiin isaanii guutummaan guututti nu bira jira jechuudha. Mee achirratti dooktarii abbaan gadaa Dooktar Bayyanaa Sanbatoo gorsaadhaan baalii kennanii hojjettanii jirtu. Mee isa wanni kun sirni baalii kennuu kun akka sirna gadaa keessatti waggaa 8 natti fakkaata. Waggaan kun dhumamee seera isaa eegameetu moo haala akkamiitiin isaan kan baalii kana kennan? Okay. Amma waan lama akka tuulamaatti waggaa 8 guutanii baalii kennan. Kana ala gumii abbootii gadaa gaggeessatu jedhan eenyu miseensonni gumii abbootii gadaa warra baalii of harkaa qabanidha. Booranarraa yoo dhufe baalii of harkaa qaba. Maccarraa yoo dhufe baalii of harkaa qaba. Iddoo kana yoo dhufe baalii of harkaa qaba. Imagine maal ta'uufi namni baalii of harkaa hin qabne warra baalii of harkaa qaban hoogganuuf jechuudha. Sirna kamiin alangaan isaanii gogde jechuudha. Homaa gadaa kan hiikatti kennu kan kibba Oromiyaatti baalii jennu kan giddugala Oromiyaatti yeroo kan alangaa jedhu yeroo kan bokkuu jedhamu isa dabarsitee kennite jechuun ati automaatikaalii gorsaa taata malee warra baalii of harkaa qaban gaggeessuu hin dandeessu. Kuni vaaliyuu gadaati. Gadaadha kun jechuudha. Waa'ee gadaa haasofna taanaan. Achirratti inni sirrii ta'etu jiru baalii kana isaan kan kennani sirnuma gadaa keessa jiruutiin waggaa 8 guutaniiti kan isaan baalii kana kennan. Kan tuulama? Kamiin kennan? Kan tuulama akka itti kennan. 8 guutan akkamitti kennanii amma asitti kaasuu hin barbaadu. Garuu ifa gochuu kan hin barbaadu waa'ee tuulamni akkamitti baalii walitti kenne kan jedhu namni waa'ee gadaa konsarnii qabu akkanaa qoratu hin barbaada. Nuyi bukoomee qabaannee jirra akka aadaaf turizimiitti waan nuti beeknu jechuudha. Akkamitti baalii walitti kenne yuuba bayyanaan akkamitti baalii kennanii jaarsummaa almeeqa taa'ameeti kenname abbaan gadaa jaarsummaatiin kennaaye al sagal taa'ame kenname dhimma Oromoon haasaa waan ta'eef jaarsummaa al sagal taa'ameeti baalii kennan ammoo maalitti jiru tuulamni maalitti jira macci maalitti jira macci garee lamatti qoodamee jira gareen tokko nama 9 of keessaa qaba. Gareen tokko nama 15 of keessaa qaba. Inni nama 15 of keessaa qabu kan naaf ta'a jedhee fudhate qaalluudha. Qaalluun immoo abbaa gadaan ta'u muudaadha ta'a malee. Namumti tokko isa qaalluu sanaaf kennee ka'ee achi deebi'ee immoo garee wayii ijaaree lakki dogoggoreen kennee kana booddessituu abbaa gadaati jedheeti amma rakkoo gurguddaa keessa jira jechuudha. Tuulama har yeroon amma asitti taasoo kanatti iyyata isaan biiroo keenya fidan gaafa 16 kan isaan barreessanii qaala gubaayeetiin wal muudamuutti ka'eera baay'ee gadaan qaala gubaayeetiin wal hin muudu. Kanaaf chaappaa abbaa baasuus hin beeknu. Abbaa gadaa gumee abbaa gadaa yookaan abbaa gadaa tuulamaa lamatu jira amma. Lama jira jechuudha. Erga deebii kennitee namamtanii malee kan hunduma baasuu hin barbaanne. Kana akkamitti hiikna kan jedhu assaayimentii guddaadha nuuf. Malee gadaa diigaa jirra miti. Biiroon Aadaa fi Turizimii gadaa hin diigu. Garramoonis akka Oromootti akka dhuunfaatti gadaa diiguuf sakandii tokko iyyuu achi hin taa'u jechuudha. Du'uuftu naaf ta'a jechuudha. Gadaa wareegamtoonni meeqa irratti wareegamanii as gahan sakandii tokkoof diiguu mannaa ati asitti du'iitii gadaan itti fufu yoo jedhu du'uun filadhaa jechuudha. Uummannis akka beekuun barbaada kana. Mootummaan gamtaa abbootii gadaa kan jedhu kana duraan gumii abbootii gadaati jedhamee kan jiru amma yeroo ammaa immoo gamtaa abbootii gadaa jedhama. Wanna kana mee eessaa fidanii maal irratti hundaa'eeti gamtaa abbootii gadaa kan jedhame? Sirriidha. Isuma amma dubbadheetti ka'umsi isaa kana ta'a. Nuyi ani gara biiroo sanaa argan deemee duraanis gidduu gala aadaa Oromoo hoogganaan ture waan ta'eef akka Oromoo tokkotti ilaalaan ture. Kan warri Habashaa Wustuulla keessa jettu sana akkasumatti ilaalaa turre. Dhugaa dubbanna yoo jenne. Dhugaa haqa isaa dubbanna yoo jenne gadaan gidduu galeessa Oromiyaa fi Maccaa fi iddoo nama maqaa dhahee jiru sun
qaanii gurguddaa of keessaa qaba. Hojii gurguddaa hojjetameera amma nan dhagaa miidiyaa irrattis qabsaa'ameera mal qabsaa'atu gadaa hoogganatu ta'e immoo Taaddasaa Birruu kaasnee itti kennina. Waaqoo guutuu kaasnee itti kennina. Warra wareegaman Tasfaa'uun Cimadaafaa kaasnee itti kennina. Kan jechaa jirru gadaan sirna isaa gadhiisuun qabuudha malee aybeluun qabsaa'eera waan ta'eef gadaa cabsee itti fufaa kan jedhu kun rakkoo guddaa keessa nu galcha. Kanaaf maal xiinxalle astaa'ameeti xalaatiin lixa Wallaggaatti har'aan kaastee ati abbaa gadaa taateetta jedhamee xalaa kennama. Gaafanni tokko immoo aqee iyyataa ta'e hin beeknu keessaa dogoggoreen siif kenne malee ati har'aa kaatee immoo situ ta'eeraa jedhamee xalaan kennama. Warra gumii abbaa gadaa keessa dura keessa galani warra gaaffii kaasan ati har'aan kaastee gumii keessaa baateetta. Ebaluutu galaa fakkeenya siikoo mandoo qorachuu dandeessu. Eenyutu gadaa abbaa gadaa duraanii keessaa baase eenyutu abbaa gadaa gara biraatti galche qoratamuutu irra jiraata. Maaltu dhufe? Maal argina as keessatti? Akka aadaatti abbaan gadaa tokko abbaa gadaa bira irratti aangoo hin qabu. Abbaan gadaa Maccaa abbaa gadaa Tuulamaa irratti aangoo hin qabaatu. Abbaan gadaa Tuulamaa abbaa gadaa bira irratti aangoo hin qabaatu. Gumii jedhamee waan dhufameef abbaa gadaa Oromiyaa jedhanii of ilaalan isaan dogoggorri isaanii. Abbaa gadaa Oromiyaa ta'anii abbaa gadaa Booranaa akka ajajuu danda'anitti. Abbaa gadaa Gujii akka ajajuu danda'anitti. Abbaa gadaa Maccaa ajajuu akka danda'anitti. Akkas taanaan maal ta'a? Kiingii ta'a jechuudha. Fiwudaalii ta'a jechuudha. Akka itti ilaalame jechuudha. So dogoggorri kun gamtaa gumii kan jedhu kun tokkummaa amma hin diignetti gamtaa yoo jedhame aangoon isaanii walqixa ta'uu baranii taraa walqindeessanii dabareetiin aangoon isaanii immoo walqixa ta'uu baranii wal kabajanii tokko isa tokko ari'uu akka hin dandeenye caffeessaa bakka buufatee ergata waan ta'eef inni tokko isa tokko irratti aangoo qabaachuu akka hin dandeenye hubachuun danda'amaa kan jedhu marii irratti yaada kanatu dhiyaate irratti mari'atame kun yaada gaariidha kan jedhuun fudhatama argate jechuudha. Gamtaan abbootii gadaa jechuudha. Gamtaa tokkummaa abbootii gadaa Oromoo. Akkas taanaan jalqaba irratti gubbaa irratti gumii abbootii gadaa kan hundeeffame qaama garaagaraa ni jettanii jirtan. Asitti immoo gamtaa tokkummaa gumii abbootii gadaa jettan. Mee inni kun waliin taataniit immoo haala akkamiitiin kan gamtaa abbootii gadaa tokkummaa kana kan hundeessitan? Keessa hin jiranii amma gumii abbootiin gadaa warra komee kana dhiyeessaa warri koree kana komee kana dhiyeessaa jirani gaafa wanna kana hundeessitan isaan keessa hin jiran immoo haala akkamiidhaan wanti gumii gamtaa abbootii gadaa jedhamu kun kan hundeeffame? Eenyufaa tokko komeeyyees hin barree abbaa gadaa bayyanaa abbaa gadaa duraanii yoo ta'ani isaan waamnee argamuu hin barbaanne hin dandeenyes. I don't know rakkoo isaan hin beeku. Waamaniiru hin argamne. Warri kaan garuu warrumti isaan faana turan gamtaa kana keessatti illee salgii keessa kan jiran jiru jechuudha. Irratti mari'atame mariin kun baay'ee al lama kan taasisame. Tokko Adaamaatti. Ifatti uummatatti himuu kan barbaanne jechuudha. Adaamaatti gaafa mari'annu Gabraarraa, Booranarraa, Gujiirraa kan ka'e nuyi gumii abbootii gadaa kan jedhu kana gaafa jalqabaa yaannisaa gaarii ta'uu isaa itti amannee turre waggaa tokkoyyuu keessan turre gaafa chaappaatii wal muuduu jalqabame aadaan keenya hin caba jennee keessaa galle ammas hin beeknu gumiin kunuu nu barbaachisu biiroon waggaatti takkaa waamee nu mariisisu yookaan allama waamee nu mariisisu biiroon itti gaafatamummaa kana fudhatee haa galu waraabamee jira OBN baasuu hin danda'amu. Ejjennoo jedhu kan qabatame Adaamaatti. Nu immoo akka biirootti nuyi biiroon keessan galu kana keessa sin qindeessuu sin deeggaruu haala sin mijeessuu kan ammoo dirqama qabna labsiitinis UNESCO convention irrattis dirqama qabna waan ta'eef garuu of dandeessaniiti sochootu waan ta'eef itti gaafatamummaa kana sinirraa fudhannee hin gallu. Kanaafuu mari'atamee rakkoonni qabu hiikameeti gumiin kun sirriitti jabaatee deemuu qabu malee akka kanaatti hin ta'uu jedheeti biiroon ofirraa hiibee jechuudha. So hojii manaa maal nuu kennan waan sirrachuu qabu nuu sirreessaati waadaa gallee fi yoggas torbaan sadii keessatti dafaati torbaan lama kan hin caalle keessatti dafaa nu waamaatii nuu sirreessaa kan jedhu nuu kaasan. So wixinee kanaan dura jiru ogeessa itti ramannee akka isaan ilaalan qorannoo taajjabbii karaa adda addaas qabnu itti dabalame ilaalameeti wixinee kana dhiyeessineef jechuudha asallattiin gadda kan ta'e jechuudha. Sanarratti kun hin ta'u kun ta'a jedhanii waraabame miidiyaan dhumaatiin waraabamee jira waan ta'eef iftoominaan kun hin baasu kun immoo sirriidha jedhanii fakkeenyaaf komii qaban iyyeeffatanii abbaa gadaa duraan bayyane nu waamaa hin jennee iddoo isaan hin jirretti haasa'uun sirrii miti nu dhiyeessaa isin hin jennee
Adaamaatti adaraasnitti kennanii maafi istanii dhuftanii. Nu immoo ani immoo abadhee deebii koo waamneerraa argamuu hin dandeenye maal akka isaan ta'an hin beeku. Namni biraan immoo naa bilbilanii anoo waamicha nageenye naan jedhaniiru wal falminee tachitti. Yoo dogoggorri yoo balleessaan jiraate immoo amma dhuunfaattu ani akka dhuunfaattu ifama gaafachuun nan danda'a Oromoodha. Kan kaasne sirrii taasifne komii gara biraa warri Booranaa kan isaan dhiyeessan hangafti nu'aa nutu gamtaa kana hoogganuu qaba kan jedhu achumatti xiyyeeffatanii hangafaaf eegootiin miti waan kun kan jedhu yaanni mana keessaas nu biraas dhiyaateet irratti namni ifa ifattee waan ta'eet adda bahamee jechuudha. Kanaaf warri gumii kana keessa turanis kan jiran jiru warri hin jirres jiru jechuudha. Tole achirratti mee Dookter gumii gamtaa abbootii gadaa kana waggaa muddan kana keessatti yookiin hundeessitan kana keessatti seerri tumame jira yookaan immoo waajjirri aadaa fi tuurizimii aangoo gumii abbootii gadaa aangoo irraa kaasuu yookaan buusuu danda'u hin qabu jettaniitu gararraatti deeggaruu qofaadha jettan. Isaan immoo komii kan dhiyeessaa jiranii addatti waajjira aadaa fi tuurizimii Oromooti waajjira keessanii jechuudha. Wanni kun sirni yeroo sana seerri bulmaataa yeroo gumii kana hundeessitanii gumii abbootii gadaa ta'e gumii gamtaa abbootii gadaa tokkummaa kan jedhu kanas seerri bulmaataa tumamee yoo kun dabe kanaan sirraata wanti jedhamee barraa'ee hin jiru yeroo waliigalteen kana waliigaltanii wanta kana hundeessitan yoo qaamaan isin achi keessa argamtan. Isa gamtaa kanama. Gamtaa ammaa qoratamee wiixineetu qophaa'e. Wixinee qopheessuutti ogeessota ramannee gaafa bobbaasnu wixinee qabu inni kanaan dura seera bulmaataa qabaayee mee gaafadhaatii barbaadaatii argadhaa kan jedhu waan jenneef ofishaalii wanti nuti argan hin jiru. Garuu immoo barreeffama matseetii adda addaarraa kan argame seerri bulmaataa kana kanadha kan jedhu ka'umsa godhatanii ogeessonni. Isa ammaa garuu gamtaa kana wixinee sirriitti seera bulmaataa qophaa'eeti isaaniif dhiyaate jechuudha. Iddootti kanaan dura rakkoon uumameera jedhame yaadame yaadi furmaataa dhiyaate. Fakkeenyaaf barri gaggeessitoota gamtaa kanaa waggaa 2 haa ta'u moo waggaa 4 haa ta'u moo waggaa 8 haa ta'u sadansaa dhiyeesse ogeesse. Warri hirmaatan waggaa 4tti murteeffatan jechuudha. Sababiin isaas amma kan rakkoo uumaa jiru ani baallii tuulamaan kenne malee kan gumii abbootii gadaa hin kennine kan jedhu kanatu walitti buuse waan ta'eef namni baallii caffeessaa irratti kenne immoo gumii kamuu gaggeessu gadaatu eeyyamu waan ta'eef aangoo kenneera alangaansaa gogeera waan ta'eef sanaa gaditti yoo ta'e wayyaa kan jedhu justifikeeshinii kennameet sana irratti walii galame jechuudha. Sadiitu dhiyaate waggaa 2 ta'u waggaa 2 gabaabaadha. Waggaa 8 overlaappii godha waan ta'eef gumii kun gamtaadha waan ta'eef rakkoo nutti uumaa. Kanaaf waggaan 4 qixxeetti haa fudhatamu. Kan jedhu suni akka fakkeenyaatti kaasuuf jechuudha. So wantoota kanaan dura rakkoo gurguddaa uumaa turan irratti yaadni kennamee waan kan ta'e jechuudha. Kanaaf nuti akka biiroo aadaa fi tuurizimiitti baay'ee tokkoffaa nuyi deeggarsadha kan goone lammata immoo gamtaa kana ni jabeessine malee ni jabaate malee hin diigamne hin diigamusiidha waan hin keenya. Yoo namni biraan gamtaa kana gaggeesse hin diigamaa namni duraa yoo gaggeesse malee hin diigama kan jedhu sodaan yoo jiraate sodaan isaa eessa akka madduun hangaluunaaf malee hin diigamne jechuudha. Mee akka amma jettanitti isin gamtaan abbootii gadaa tokkummaa hettan kun waggaa 2 waggaa 4 illee akka itti aangoo walitti dabarsan jechaa jirtu. Akka sirna gadaa keessatti immoo gadaan tokko waggaa 8dhaan kan naanna'ee baalii walitti laatamu. Asirratti mee gamtaan abbootii gadaa kunis yoo hachumaan ofiisaa danda'ee hoggana mataasaa qabatee deemee asis gumiin abbootii gadaa kun yoo ofiisaa danda'ee akkuma kanaan dura hojjetaa ture yoo itti fufee rakkoo maalii qaba? Maal inni kaayyoonsa? Maal ta'a? Fakkeenyaaf kuni gadaa diigaa sirna gadaa keessatti ka erga waggaa 8 naanna'aa ta'e amma kan gamtaa abbootii gumii gadaa hettan kun immoo waggaa 2-4 jechaa jirtan kun sirnicha keessaa waan beenatti fakkaata akka inni taa'ee ilaalaa jirutti maaliif sirni gadaa waggaa 8 waan naanna'uu fi waggaa 2-4 kan jettan kun gamtaa abbootii gadaa jettan erga akkas ta'e gumiin abbootii gadaa kan sirnaan naanna'aa jiru waggaa 8 kanaaf mee yoo gama lachuumaan iyyuu bakka wal dhibdeen itti jiraate kanatti
Gumiin abbootii gadaa akkuma jiran itti fufanii asis gamtaan abbootii gadaa atti yoo fufe rakkoo maalii qabaan jedhe. Anis gaaffiin koo maal inni kaayyoon isaa qooduudha ka Oromoo. Tokko lammata waa'ee gumii abbootii gadaa kan jennu kun sirna gadaa keessa akkan turre moodifikiidha siin jedheera sira. Kana wal falmuu dandeenya eessattu. Gumii abbootii gadaa tokkummaa gumii abbootii gadaa kan jedhu seenaa keessatti sirna gadaa keessa ture abbaan jedhu iddoo biraatti wal falmuu dandeenya hin turre. Kanaafuu nu rakkisa. Ani gumii jechuu osoo hin taane sirna gadaa keessattidha kan inni. Sirni immoo akkuma jirutti amma fakkeenyaaf. Ammas immoo waggaa 4 fi lamaan naannaa jechaa jirtan amma isin achirratti naaf suni siin ibsa. Sun tokkummaa uumuu fedhii isaaniitiin kan walitti dhufanidha. Gamtaan kun kan kanaan duras gumii jedhame tokko taanee yoo hojjenne gadaa kana deebisuu tokkummaa Oromoo eegsisuu kan jedhuun yoo ani kaayyoo isaanii sirriitti illee waan jechuu baadhe jechuudha. Maaliif waan adda addaa haasa'u waan ta'eef jechuudha baay'ee. Warrumti waliin uumne jedhani engaddas nu faana kan turan miidiyaa irratti kan isaan kaasan torba taanee mana shayii wayiitti uumne jedhu warra kaan 8 taanee akkas goonee jedhu. Garuu immoo tokkummaan kun hin barbaachisa. Tokkummaa fedhii isaaniitiin walitti dhufan. Eenyuyyuu eenyurratti aangoo otuu hin qabaatiin jechuudha. Mee tolecha irratti gaaffii ani qabu. Gama lamaan kana gidduuti kan tokkummaa isaanii kana diigaa jiru eenyudha jettu gama keessaniin. Amma jarri kun gama lamaatti tokkummaa dhabanii jiru. Isin tokkummaa haumanii yoo tokko tahan bareedaadha jechaa jirtu. Tokkummaa jara kanaa kan diigaa jiru immoo qaama akkamiiti? Qaama baallii gadaa kabajee yerootiin baallii kennuu didee garee ijaaree siyaasa asiifachi waan jechuutiin as goruu achi goruutiin gadaa diiguuf socho'u sana jechuudha. Nuyi akka biirootti baay'ee fakkeenya Boorana keessa singallu nu rakkisee hin beeku. Iyyanni tokko nu bira ga'e hin beeku. Gujiin akkas fagaatanii akka hin jenne karrayyuun as jira. Guyyaa tokko wal kissii wal hooma jechuun nu ga'e hin beeku. Maccarraa keessuma maccaaftuu lamarraa guyyaatti biiroo keessatti wanta keessummeessinu keessaa parsantiin 45 yoo dogoggoruu baadhe parsantiin 45 dhimma kana kan nuti keessummeessaa oolu jechuudha. Wal qooduu, wal loluu, wal irratti barreessuu, wal ijaaruu, dhugaama dubbachuuf siyaasa Oromoo amma rakkoo qaba jennee yaannu kanatu fooyyee qaba. Waan hin dhoksuuf waa tokko hin qabu jechuudha. Uummanni Oromoo kana beekuu turre jiraata jechuudha. Keessi isaa jechuudha. Gaafa uffannee baanu inni rakkoo hin qabu waltajjii irratti. Gaafa uffannee abbaa gadaa jennee baanu inni rakkoo hin qabu. Keessoon isaa garuu baay'ee waan nama qaanessu keessa galameera jechuudha. So kanaaf kan gara gamtaatti propose dite yoo gadaan ganaa waggaa ibbaa achucha jala ture waan ta'eef kanaafuu walitti bu'aa jirra waan ta'eef qoratame hayyoonni mari'atanii maqaan isaa kun sirrii miti jedhamas taanaan baay'ee barreeffame miti yookaan qoraana miti yookaan immoo waan miti. Tole waajjirri keessan waajjirri aadaa fi tuurizimii gumii abbootii gadaa kana gara siyaasaatti akka inni deemu wanta dhiibbaa godhe qaba. Siyaasarra akka bilisa ta'u gochaa jirra. Kanaan dura bilisa siyaasaa walii wal makatee jira jechuudha. Wal makatee jira. Maaliif? Ifan godha uummata Oromoo. Keessumaa iddoo namni fookasii irratti kenne tuulama maccaa yoo ilaalle garaagarummaan isaa paartii siyaasaa isa kamii deeggaraa isa kamiif miseensa kan jedhuun alatti gosa 3 jira. Kaan paartii biyya bulchuu miseensa dhasi deeggaraa dhasi active participantidha. Kaan immoo paartii morkataa miseensa dhasi. Kaan immoo gareen sadaffaan qilleensa laallatee kan socho'u jechuudha. Nuti akka biiroo aadaa fi turizimiitti gareen sadan kunuu gadaa keessatti hin barbaachisan. Of dandahee gadaan bilisa ta'ee yoo gadaan dhugaa dubbate abbaan gadaa sirriitti gadaan keenya yoo lafa qabate siyaasni Oromoo hin sirrata amantaa jiru iyyuu qabna gara siyaasaatti illee yoo deemne. Gadaan immoo siyaasni Oromoo gadaatti hirkachuu qaba malee dhaabbileen siyaasa Oromoo falaasama gadaa waraabbachuu qabu malee gadaa siyaasatti hirkisuu jechuun Oromoo owwaaluu jechuudha. Kanaaf nuti kan jechaa jirru isa biyya bulchuufis haa ta'u isa morkataafis haa ta'u qilleensa laalanii immoo kanatu caalaa isa jedhus haa ta'u hin barbaadu biiroon keenya gadaan lafaa dhaabbatu. Faallaa amma namni tokko waan irratti bahee ODP uumama jedhu
sana miti. Sanammaa taana utuu sana filanne dhugaa dubbachuuf Yuuba Bayyanaa caalaa ODP'f kan mijatu hin jiru. Amma nuti beeknutti naatii olitti ana miseensadha miseensa kaabineetii har'as anaa olitti ODP keessatti kabaja kan qabu otoo ani ol hin seeniin kan ol seenuu danda'u kan pirezidaantii bira taa'uu danda'u kan xaqilaa ministeerii bira taa'uu danda'u kanaan duras ganda waggaa 8 kan bulche wal marqaa naannoo Bishooftu jiru kana keessaa karaa adda addaa kan harka qabu isaan caalaa kan ODP'f mijatu an eessaa akka dhufe sin beeku mootummaan nan agaa baay'ee Facebook irrattis komentii hedduu chaalenjii gochaan tureera. Eessaa akka maddame eessaa akka shakkame mootummaan kuniif ODP fi abbaan gadaa Bayyanaa walitti bu'uu isaanii an agahee sin beeku waliin hojjechuu isaanii hin beekan. Har'a miti bara OPDO'n baay'ee rakkisaa turetti illee har'a bara fooyyee qabu kanattu miti ani walitti bu'uu isaaniis agahee hin beeku. Baay'ina ajaa'ibas gaafa namoonni tokko tokko as bahanii miidiyaa irrattis karaa aadaa biiroo aadaa fi turizimii ODP'tu abbaa gadaa Bayyanaa dhiibaa jira. Sababiin isaa immoo maaloo isaanis himataniiru BBC irratti akka itti kaasaniiru baay'ina ajaa'iba kun qaaniidhas baay'ee otuu ODP'n filadhu otuu jedhe otuu ODP darbee filata ta'e isaan caalaa namni ODP'f ta'u jira jedhee yaadan. Tola gaa Dr. Garramuu mee aadaan mallattoo eenyummaa saba tokkooti. Aadaan Oromoo immoo keessattiyyuu sirni gadaa isa jabaa fi isa olaanaa ta'edha. Mee waajjirri aadaa fi turizimiin kun xiyyeeffannoo inni kennee tumsanni sirna gadaa kana dagaagsuu keessatti tumsanni godhee waan lafa qabachiisee akkasumas deeggarsa inni godhee jira. Waan yaalu jira. Dhugaadha kun gaaffii sirriidha. Akka Oromoottis akka gaggeessaattis waan irraa eegamu kun. Tokkoffaa biiroomti kunuu kanaan dura akkamitti ilaalamaa ture kan jedhamu nutis achitti waggaa 2 darbes har'as falmiin keenya kanadha. Biiroon aadaa fi turizimii akka uummata Oromootti biiroo guddaadha. Uummanni Oromoo boqqolloon abee karaan naan hojjetamne hospitaal naan hojjetamne jedhee hin qabsoofne. Bosona hin seenne hin wareegamne. Waa'ee eenyummaa isaati. Waa'ee seenaa isaati. Waa'ee afaan isaatiif wareegamne amma kana kan kaffalame. Akkuma biyyaatti falaasama duraan mallas kaa'ee sanaan sektara dinagdee kan jedhamu wayii kaa'ameeti warra dinagdee guddisan jedhameeti warra bajannis gaafa ramadamu namnis gaafa ramadamu nama iddoo kaanii balleesse sadarkaa aanaattis sadarkaa godinaattis amma iyyoottis gatiin achi jiruuf miti waan jechuuf miti nama iddoo kaanii balleesse biiroo kanatti darbachuu ogummaatiin ala achitti guuruu hubannootuun qabaatiin achuma ta'anii miindaa nyaachuu waan akkasii biiroo keenya keessa ture ammas jira. Hojii halkanii guyyaa chaalenjii nuti keessa jiru keessa inni guddaan isa kanadha. Isa kana sirreessuu halkanii guyyaadha kan nuti hojjechaa jirru jechuudha. Takkaatti siin sirratu. Hanga aadaan Oromoo ga'u biiroon keenya hin ga'u. Hanga seenaan Oromoo ga'u biiroon keenya hin ga'u. Hanga afaan Oromoo bal'ina afaan Oromoof hojii nurraa eegama. Hanga aartii Oromoo hojii gurguddaa kan nurraa eegamu. Kun hundumtuu immoo waggaa 100 guutuu hacuuccaa jala ture amma reefu kallattii wayii waan argatedha. Kanaaf baak payinis jira. Sana immoo sadarkaa baachuu dandeenyurra hin jirru beekna of ilaalee nutis. Garuu baay'ee tattaafachaa jirra jechuudha. Humna namaa guuttachuutiin mootummaa afaan illee sirriitti dubbannee bajanni gahaan akka ramadamu gochuutiin leenjiin adda addaa akka kennamu gochuutiin amma dandeenye amma beekumsa keenya amma yeroo arganne amma dandeenye hojjechaa jirra. Malee akka amma jirutti akka dura turettu miti wanti fooyya'ee jira. Akka amma jiruttu dandeenye hin baannu. Kana nuti illee ilaalaa jirra. Irratti hojjechaa jirra jechuudha. Abbootii gadaaf yookaan gadaa kana waan gochuuf maal tokkoffaa nuyi kan yaadaa jirru sirriitti uummannis akka hubatu kan barbaannu gadaa dhiiguu miti. Gadaan kun akkamitti madda falaasama uummata Oromoo ta'e deebi'ee madda falaasama siyaasa Oromoo ta'e madda falaasama biyya kanallee biyya kanallee akka biyyaatti yoo ilaalle hanga amma gadaa kan gahu falaasama qaamni qabu hin jiru. Sana akkamitti jiruuf jireenya uummata Oromoo guyyaa guyyaa keessa akkamitti seenaa kan jedhu irratti xiyyeeffanneeti yaadaa jirra jechuudha. Kana gochuuf fakkeenyaaf akka fakkeenya gaariitti kan hin kaasu kaarkulamii barnootaatti akka dabalamu baay'ee hojjechaa jirra jechuudha. Qaama nu hubanne hubachiisaatiin qaama falmuu qabnu falmuutiin carraa arganneen immoo yuunivarsiitonni akka isaan instituutii dhimma gadaa irratti qorannoo gaggeessu akka isaan banan
almost gidduu gala aadaa Oromooti kaasee dhimma kana waan beekuuf jechuudha. Akkuma fakkeenyaatti amma booru kan irratti mari'an akkaadaamiin hooggansa Oromiyaa adaamaa jiru dipaartmentoota banu keessatti tokko gadaan akka koorsiitti akka galu komantii kennine nu gadaa maal tokko barsiisamu hin beeknu waan ta'eef sinumti koorsaa wata laayinii qopheessaa jedhamne natu qopheessaa jira jechuudha. Alootarraa alootatti dabarsuuf gadaan falaasama guddaadhas waan ta'eef mana barnootaatti dabalamuutu irra jiraata tokko kana gochaa jira. Gara biraa ardaalee jilaa amma gumee abbootii gadaa tokko sila kan hin dagadhe. Miidiyaa irrattis maqaa namaa dhahuun barbaadu ibsi gaafa kennamu duruma akka itti yaadame taanaan dogoggoradha wal falmuu dandeenya. Laayinii mootummaa akkeesseetti dhaabbate laayinii mootummaa qabate. Ardaaleen jilaa garuu kan fiudaalonni fi sirni gita bita nafxanyaa ukkaamse balleesse jiru. Gaheen keenya jalqabaa isaaniin qorannee baasnee isaan irratti gadaa ijaaruudha. Isaan irratti gadaa deebisuudha. Kana irratti xiyyeeffanneeti kan hojjechaa jirru amma gara 500 kan ta'u Oromiyaa keessatti yeroo iyyootti adda baafannee diteelii isaa qorachuuf itti deemaa jira garuu 500 kan ta'u adda baasnee of harkaa qabnaa jechuudha. Kan abbootii gadaa tokko isaanii yoo gaafatte ardaalee jilaan eessa akka jiru kan hin beekne yoo gaama dubbachuuf jechuudha. Sun deebi'utu irra jiraata. Malee yoo mootummaan aanaa tokko lamatti hire faana gumee abbaatii gadaa jedhamee faana hiramee abbaa gadaa goxii ta'ee abbaa gadaa gandaa ta'ee abbaa gadaa aanaa ta'ee jennaan maaltu adda godha gadaan filoosofiin isaa eessa jira wiirtuu qaba wiirtuu mataasa sana irratti kan nuti amma xiyyeeffannee hojjechaa jirru jechuudha. Gama biraatiin immoo deeggarsa adda addaa gaafannee gadaan kun kana caalaa akka inni babal'atu hojjechuu fi wantoonni yayyaalaa jirru jira. Kanaaf karaa kanaati kan nuti hojjennu jechuudha. Tole Dr. Garramuu gaafiin kottanaanuu sirna gadaatu mootummaa eegamoo mootummaatu sirna gadaa eega kan jettudha. Daawwattoota keenya dhimma gumii abbootii gadaa ilaalchisee kutaa tokkoffaa xumurree jira kutaa lammaffaa guyyaa biraa walitti deebina nagaan tura.